إلا أمو يرو تك أفيد تو يا أفيد تو ليدي بري فما قويا ترى سيربس قويا سنة أنا وانا جدي أكيد جولي مسلم ما ترى تسيربس لا أستاذ كيف يرو تك أمو هي يرو تك أكيد قونو جتشن دبتلا يو رجع خنا ناقة أنا دوما أنا كانوا دوكا كمان نمني دابا تودي سمبر بادوني با كنا جونا نما صفوم بين نما أوفي فيو أوفي بين جونا نما يوتيوب ميديا كنت بتشونا بدي بسر باو ميديا ati هيا geete musammaadha yookahu mucaa murtaddii halkan guyyaa amantaa islaamaatti duulu halkan guyyaa nabiyyi keenya tuqu halkan guyyaa nu arrabsu dhimmi ati wajjin bilbilaan haasoftuuf dhimmi ati maqaa ustaazosaa akkasitti kaastee kaaftuuf maali namni atis islaamummaa keessa jirtu keessaan baane nama muslimaati wanni ati namticha san faana uma fedhe isaa ta'u dhimma kanas osoo miti baay'ee maaf akka taasifti lakkii kanaan dura haasa'e yoo ittis rakkoon qabu gaafiin kiyya dhimmummaaf waa'ee nigdillee maaf hin taane namticha kana wajjin haasa'u maaliif barbaachise gaafiilee kanneen si gaafadhu malee lafaa ka'ee akkanumatti dhifama gaafadhu jechuu hin danda'u si gaafachuu waan hin qabuuf. Okay. Awwalee wajjin yeroo dubbadhu waan kana dursa beektee ani live irran ture guest irran ture jechuudha. Ni dhaga'ama sagaleen kan koo. Guest irran ture kazaan anasumaan guest irra jiru ijoolleen dhufaniitu waan tokko naan jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf nama hedduu ture guyyaa sana na jala jechuudha. Kaza dhufanii waan ta'e naan jennaani miira keessa seenee bu'aan ture jechuudha gastii irratti. Kazaan bu'aan ture achirraa yeroon gadi bu'u eenyudha ammoon kunillee waan ta'e naan jedhee innillee na aarsee jechuudha siif galee. Hedduu takka na aarsee naaf bilbileelleedha naaf barreesseelleedha. Samboda osuma kana jiru osumaan aarii keessa jiru awwalee naaf bilbilee jechuudha siif galee. Aydar dhiifama sagaleen kan koo deemee dhufe natti fakkaata. Injira sagaleen. Warri koomentii dhugaa barbaadan ta'an dhugaadhuma jirtuun dhugaa jiru hundayyuu isinii kan himaa jechuudha. Garuu zimjitaniifuma koomentii dhuman taaniin barreessina. Okay. Dubbadheen ture garuu irra deebi'een dubbadhaa Aydar hin dhageenye jedhee. Guyyaa waan kana dubbadhe jalqaba irratti ani gastii irraan ture. Gastii irra osoo jiru ijoollee waan tokko naan jedhanii na aarsanii bo'aatiin ture jechuudha gastii irratti. Kazaan xiqqoo ture yeroon gastii cufadhee ba'u ammoo naaf barreessee akkasumallee naaf bilbilee waanaan jedhee aarii irratti aarii naa dabalee jechuudha. Wallaahi waan akkasiin sobaan jiru ani amantanis amanuu baattanis. Samboda osumaan aarii irra jiru awwaleen naa bilbilee jechuudha. Akkasittiin awwaleettiin dubbachuu danda'e malee akkasuma lafaa kee yookaan waa'ee amoo dubbachuu hin dandeenye. Maaliif jalqabarra iyyuu aarii irraan ture bo'aatiin ture gastii irratti warroonni guyyaa sanas jiranii ni arganii Samboda immoo osumaan aarii kanarra jiru amoonillee naaf bilbilee naaf barreesse waan amoon maali ani tokko wanni achirraa dhage amoon maal achii goota naan jedhee ha jedhu si gaafateemi wanni kun wama dhugaa si gaafate wanni kun maal irra si aarse jechuun jechi biraa kasiin hin jiru yoo ta'e maal achii goote qofaa miti na arrabsee jira. Tole yoo ichi si arrabse fakkeenyaaf laabboniyye yoo si arrabse akka obbolummaatti yoo si arrabse xilaata keewwiti namni kun obboleessoo akkuma obbolummaatti maal achii goota jiyoon kee si arrabse
arrabni kiyya sun taariirran ture. malee waan namni dhaqanii waan nama haasaan hin qabu ture. Ani yeroo sanii taariirran ture dhugaa dubbachuudhaaf bu'aatiin turellee dhagastii irra taa'e. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuudhaaf ani miidiyaa kanarratti yeroo hundanii obsa malee ijoolleen keenya yeroo hedduu na arrabsanii na aarsanii garuu niin obsaa jechuudha. Guyyaa sanii immoo niin boo'e wallahi dhugaa dubbachuudhaaf niin boo'e aarii keessa darbee. Yeroo dhumaan aarii keessa jiru san inni illee dhufee aarii keessa dhufeetu inni illee naa bilbilee na akkasitti aariirra maarii natti dabale. Garee shaadaa keessa namni si dubbise waan akkasii si dubbate jira. Usaanota garee shaadaa. No, viidiyoo kiyya keessatti illee yoo seeraan dhaggeessan taatanii ani garee shaadaa wajjin badaa walitti hidhannaa hin qabuun jedhe malee ustaazota garee shaadaa akkana jedhe. Badaa hidhannaa hin qabu ustaazota garee shaadaa wajjin hin jedhe. Malee garee shaadaa keessa namni si dubbise hin jiru jechuudha. No. Akkas taanaan bareedaadha. Tole. Wanni jiru amma wal kakkanuu gaarii waan barreeffama guyyaa sana si arrabse fidime. Ammoo si wajjin haasa'u. Barreeffama guyyaa sana si arrabse. Barreeffama guyyaa sana si arrabse. Yeroo takka. Afitattuu yaada ofii afitattuu. Leedi barreeffama guyyaa sana si arrabse. Guyyaa sana ani waan jedhee ijoollee musliimaa jala teessee arrabsiti. Ilaa ustaaza geessa. Yeroo takka ammoo kiyya yeroo takka akki goonu jechaan dubbatillaa yoo ragaa kana naa gaafadhaa jee. Kana kanuma duukaa akkuma namni dhaabatee odeessuun barbaadu. Kana jechuudha. Nama safuu hin beekne nama ofii fuyyoo of hin beekne jechuudha. Nama yuutuubii miidiyaa guddifachuudhaaf adeemee sirbaa oolu miidiyaa gubbaa. Amaan yeroo takka dhiisi kaamera keessaa bahe yeroo takka dhiisi. Ammoo of kabajuuf kabaje. Okay. Dhiisi atillee dhiisi booni. Kana guddisuu. Gidi barreeffama guyyaa sana si arrabse. Yeroo takka siif gaafanna ammoo dhiisi yeroo takka siif gaafana tolee. Ammoo barbaachisaa ta'e jechuudha siifan hin fide okay. Yeroo takka. Waan gaafa jalqabaa naa bilbiltee jechuudha. Garuu waan hedduu na dubbisiisin kalas. Booniyyee. Dhiisi asuutu Fidi ragaa sana hundumaa isaa fidi dhadheetii awwaleetti fincaa'aa bulte sana halkan guutuu bilbiltee satti fincaa'aa bulte sana afaan awwaleetti jechuudha afaanitti wal fincaa'aa bultan sana fidiitti baasi. Ammoo mee miyuutii godhadhu obboleessa tasgabbaayeetii miyuutii godhadhu akkasuma siif gaafannaa jedhaa jiranii miree ni gaafanna waan ta'eef ati nuuf obsi afwan dhiifama okee obsi atillee eenyu kaa gubbaa booniyyaa atillee wanni hin jedhini. Kanaafuu ibsaa ati dubbadhume. Eewwa amma waan jiru waan naa gaafadhaa jettu naa gaafadhaa jedhatillee suutuma tasgabbiidhaan amma akka namaatti isin gidduu haasa'u jirra waan ta'eef suutuma hubachiisuudha malee wanni asirratti jechi waliin ja'amu kunni waraabama booda nama qaanfachiisaa jechuudha tolee wanni maasaa jedhu kunni waraabama faataa nama qaanfachiisa booda waan amma nama qaanfachiisu hin dubbannu badii irratti badii dabaluudhaaf miti amma dubbatamaa jiru wanni kuni yoo waan dhugaa ta'us waan sobaa ta'us badiin baddiidha. Tolee namni si walitti haasa'uu danda'a akka walitti haasa'uu danda'a. Wanni walitti haasa'ame kun ammoo ol bahuu qabu ol bahuu balleesseetti isin aareetiin baase malee sirriin goone jechaa jirti isinillee. Tolee sirriin goone ergi jettee irra deddeebiteellee namni hundinuu irra deddeebi'ee balleessinaa jirra. Rabbiin waa dhiisu malee kun waan wal arrabsiisuu hin qabu warri komantii isin arrabsinaadha warri gubbaa jirtan isin arrabsinaa calma jaatti dhiisa. Tolee. Ani fiifuu rifadheetiin callisee isin mootiin cufatinaadha. Moodeetara isin kennu jira. Moodeetara nama 30 guuteen kennu didu jira. Hin qaanfadhe maaliif namni kun dubbii gaafa jajjallisu beektaa booda badii kana gara kiyyattis deebisuun malan jedhee na rifachiisu jiran. Amma namni kun niin balleessee ilmi namaa kun namni nama 99 ajjeesee nama 100 ajjeesee rabbi araarameef hin jiru banii aadama keessa yoo haqa yoo dubbannu taate. Namni kun kam nagahu jira namni kam haasa'u jira namni akkamitti dhugaadha dalagaan bonii jedha waggaatti si'a 2 si'a 3 si'a 4 bahuu dandeessi gara miidiyaatti. Maybe kiyyaaf kan keetiif kanaa biraa miidiyaatti bahuu dhabuu danda'a malee akka dogongoraatti dogongoraa. Namni kun kam nagahu jira namni kam haasa'u jira namni akkamitti dhugaadha dalagaan bonii jedha waggaatti si'a 2 si'a 3 si'a 4 bahuu dandeessi gara miidiyaatti.
maybe kiyyaaf kan keetiif kana bira miidiyaatti ba'uu dhabuu danda'a malee akka dogongoraatti dogongoraa oolaa jirra hin beekna hundi keenyaa'u nuti hundi keenya hin dogongorra. An kayyachaa jiru ama bakka ustaazni jirutti bakka namoonni hedduun jiranitti namni yoo dhugaadha namni kun namas ajjeesuu danda'a namas miidhuu danda'a. Shemee kana bira jiru gosa meeqaan natti guuranii jennaan callisee ilaale beektaa akka ishee miti mana banii irratti naasofne. Ala ishee billee seenaa gaarii kenna. Isaanii eeggatanii jiraatan maqaa balleessite. Kunni ibiddi inni uummanni raangooniyyuu ustaazota nama baay'eetu itti dallaniira ustaazonni baay'eetti gaddaniiranii tokko deemteeti ustaazotaan dhiifama haa jettu asirraa wanti gootu takka illee hin jiru jechuu Haydar nurraa buusiiti ustaazota bira dhattee dhiifama haa jettuuni. Achira itti dhiifamaa goota Haydar asirratti dhugaadhaati baay'ee akka awwalee duukaa tokkumatti ilaalan garaagartuma ilaalu sobdeessitti fakkeessiti malee afaan qabdisii galeera afaan ishee keessi damma caala afaan ishee afaan mi'eeffata akka budaa jechuudha. Usiyetti ustaazota deemtee dhiifama haa jettu asirratti wantummaan dhiifama nuun jettuuf illee hin jiru isinii galee nama baay'eetu itti rifateera irri caalaa ustaazonni baay'eetti gaddaniira wallaahi. Haala geekama dhugaa kun salphoodha bara akkuma ishee ani ko bar viidiyoo beekame kan harka jiru sana seenaa fan ol kaa'e morgaafa isheen gaa'ila godhattee fan ol kaa'e. Ustaazota kan dhiifama gaafattu jedhaani jira baran qaatitti haasoo jira Haydariin dhaga'uun. Haala geekana kafra duukaa dhayitee maqaa balleessite. Haydarittutti alaa beektaa Ashaa. Seenaa koo si ajaa'ibaan bareechuun namni tokko jira mitiire utuun bakka jira mitiire utuu mallee amma tokko nama kana dookata bilbilmallee bilbilee nama kana dookaa waan tokko haasa'ee jiraadillee bar amma kanaati sagalee sana keessatti geesseettoo ta'e dhaqiiti viidiyoo waraabinnaan atamma fincaana waliiyyuun geessu jedhee narrabsetti dhuguma immoo bilbila naa bilbiluu na arrabsu miti bilbila naaf hin bilbillee bar. Ani kok kanatu nagu beber. Sansani kesa laltele indalani fi ani ni kan nagu bekan keti mitiyo. Kan ustazu tati male. Sigale kan ustazu tati tu mi hagam. Innum tumma awwalen sunuyo waan tokko beeku qaba. Innum isin dhugumaan diini kana qabattee jiraatti. Sigale yoo rasuula rabbitti amantee jiraatti sallallahu alaihi wasallam. Rabbitti yoo amantee jiraatti. Sigale awwali masa wajjinu maa faasufti. Yes. Hawwi sagaleen koo jira? Waa'een sirbeetti kun silaa. Fayyadamtee yuutuubii miidiyaa guddifachuu malee. Jira Haydar koo dhiifama garuu mana kiyya quuquuf. Ani baay'ee miira keessa galeen jira barra. Irratti mi'aawuudhaaf jetta itti urgaa'uudhaaf. Amo ariitee baafte moo sila? Viidiyoo ishee seenaaf ol kaa'aniitu booriyoo matarii nama ishee fuudhu yoo argachi Paakistaan fa'aa warra Bangalfaa kanatti yoo heerumte isaanitti isaan yoo erganii isaan ofii isaanii yoo gadhiifachaa oolu. Yoo kan biraas Itoophiyaatti heerumteef immoo viidiyoo sana ol keenyeetutti gadhiisaa fi amna dhalli ishee ilaalaaf. Dhugaa ustaazota balleessite bara ustaazota gurguddoo sayyuu maqaa ustaazotaa waamteeti bara ustaaza jajjabaa. Kiyya rakkoon qabu bara ani ilma dhiiraati. Dargaggeessa ol adeemaa ture rakkoon qabu. Warri irraanfatama. Seenaa. Turkii irraa maal ta'e?